hindandan yeroo amma jirru kanatti yeroon tasaaniif yeroon dhaaf hin ta'u abbaan duulaa yeroo amma kanatti warqiraanis oromoodhaaf waan hojjetaa jira sadarkaa foreign ministeritti hojjechaa jira dhageettii qabaachuu danda'a inni illeen ammatti bakka saniin hin malu kriteeriyaa reefu lafa kaanyisan bakkaan hin ga'u abii nama cimaadha lammaa wajjin hojii guddaa hojjechaa jiran kan oromiyaa keessatti innis yoo kan ta'u taate ammatti bakka muummicha ministeeraa innis hin ta'u bakka san seenuu hin danda'u ifatti dubbachuu waan barbaachisaa ta'e hundi jara kan hunda hin dayinaa sirritti qorannee jirra waa'ee isaanii waan ilaalcha keenya qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo jidduutti uummata Itoophiyaa jidduutti akkasumas foreign warra biyya alaa jidduutti ilaalcha jiruu fi waan akkasumas jijjiirama transition kana manage godhanii deemuudhaaf kriteeriyaa reefu kenna uummata bira dhageettii argachuu muuxannoo qabaachuu humna qabaachuu waan hedduudhaaf ammatti opiniyoo keessatti qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti ihaadeg waliigalaa keessatti yoo mormitootaan walitti daballeen malatti ihaadeg waliigalaa keessatti namni lammatti dhihaatu hin jiru akka hayyootaatti kana yoo dubbachuu baanne boru deebinee seenaa barreessuu hin barbaannu we are public intellectuals akkas osoo ta'e osoo abalu ta'ee jiraate jennee seenaa barreessuu hin barbaannu seenaan akka hin jallenne hireen akka hin banneef abbaan duulaatis hin ta'u warqiraanis hin ta'u abiyyis hin ta'u isaan waan akkanaa yoo kan hawwii qabaatan taate dhiisuu danda'uu qaban gurbaa duubaan hiriiranii lammaan hanga ammaa waan hojjete kophatti hin hojjanne dagalee ta'aniifit asiin isa gahan utubaniit asiin isa gahan warri isa dura gorsaa gaaddisa isaa ta'a warri isa duuba humna isaa ta'a tiim lammaa hoggaa jennu kana tiim lammaa hoggaa jennu malee luka isa qabuun fiigeetiin bira dabra jechuun olola adda addaa oofuun agaaf oromirra raala waan wayyaaneen namaan jechaa jirtu kanaaf hin ta'u warri manguddoo kabajaa teessan ofirraa hin hir'isina waan hanga ammaa hojjettan of jalaan balleessina warri jalaa ol dhufaa jirtan tungizeen teessanii miti this is not your time amma dastaar amma urjiin tan jirtu gaaddidduun tan jirtu gadaan tan jirtu ummanni oromootis ta'e ummanni Itoophiyaatti kan addunyaa kan irra abdii qabu Lammaa Magarsaati isa cinaa hiriira cinaa hin fiigina duubatti isin harkisina distractionii hin uumina duuba isaa hiriira ergaan ani koree amma ol geessee jirtuuf kennu shakkiyyuu hin uumina amma shakkiin achi keessa hoggaa baatan unanimously waan nu jennu saataatu waan ormi ja'u wanni keessa wanni gara defeat gochuu danda'uu qabdan unitiidhaan tokkummaadhaan bahuu danda'uu qabdan hubadda kuni yeroo ammatti akkuma reefu jetti filannoo paartiitii miti amma booda namni ihaadeg file miti kan oromiyaa bulchuudhaaf Itoophiyaa bulchuudhaaf ta'u amma booda ummannii fi mootummaan qixa biyya bulchaa jiran kan deemuu barbaannu gara biyya ummanni bulchuutitti kan deemuu barbaannu kanaaf namni qeerroon hayyamte namni ummanni Oromoo ummanni kun fudhatan qofa kan ta'u yeroo ammatti undisputably shakkii tokkoon malatti Lammaa Magarsaatu jira isaan cinaa fi fiiguuni seenaatti isin gaafachiisa ammallee yakka guddaa keessa isin galcha qeerroodhaan wanni an jedhuun qophaa'aa wanni yoo opiniyoon isaa taatu wayyaaneen Lammaa Magarsaa diddee yoo ka deemtu taate transition jijjiirama mootummaa kana gayaa hin barbaanne lola barbaadde jeequmsa barbaadde san jechuun optionii afur jiran siniin jeekalees warraaqsi kun gara duubaa deebi'u warraaqsi kun mootummaan kun osoo jiru hoggansa mootummaa kana jalatti gara dimokiraasii ce'u kan sadaffaa mootummaa kana gara galchanii mootummaa biraa jaaru kan sadaffaa biyya addaan diigamudha yoo nama sirna abbaa irree kanaati irraa fuudhee gara sirna dimokiraasiitti nu ceesisuu danda'u kana bakka san kaa'uu kan didan taate isaan kan barbaadanii duubatti nu deebisuudhaaf akka ta'e qeerroon sirriitti beekuu danda'uu qaba warraaqsa kan duubatti deebisuudhaaf akka ta'e qeerroon sirriitti beekuu qaba duubatti akka hin deemne immoo nu gara fuulduratti dhiibuu qaba jechuudha qeerroon kana gochuudhaaf immoo option 3 filannaa sadaffaa jechuunis sirna kana gara galchanii sirna haaraa jaaruudhaaf of qopheessuu danda'uu qaba mormitoonni illee kanarratti qophaa'uu danda'uu qaban dhiibbaa hamma dandeenye dhiibbaa godhuu qabdan akka Lammaan bakka kana qabu Lammaa qofa osoo hin ta'in namni biraallee warri isa wajjin jiru garasitti akka ta'u warri progressives reformists warri jennu kun gara fuulduratti akka ba'an dhiibuu danda'uu qabna kun didamee garuu nama sirna wayyaaneetiif ergamu nama jijjiirama hin barbaanne
gadaa duriis taate warra gadii keessaa yoo kan fidan taate sirna kana facaasanii sirna haaraa gadhaabuudhaaf qophaa'uu danda'uu qaba. Kan ammoo gochuu akka danda'u atan ofiyyootti ni barbaada. Dura isin lulluqachuu teessi keessoon qeerroon. Kan ammoo qeerroon waan isin godhuu dandeessu torban dabre dhageessanii turtan. Torban dabre qoosu turte ta'u ofiyoon. Oo bakka dhume bar qeerroon harka keenyatti galee jira, uummanni fixee jira maal. Guyyaa lama keessatti cal zim isin goote. Amma booda ammoo gara kanatti yoo kadeemtan waan warraa isa kana fashalsa. Waan hawwii fedhii uummata fashalsa yoo kadeemtan taate ammallee kasan daranii isin godhuudhaaf qophii akka ta'an akka beektan hin barbaada.